Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota kiyyaa biyya alaaf biyya keessaarra kan jirtan bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Obboloonni amantaa musliimaa hordoftan baga jala bultii ramadaanaan isiniin ga'ee isiniinan jedha. Biyya alaarra biyya keessaarra kan jirtan hundumti keessan baga ji'a ramadaanaa jala bultii isaatiin isin ga'ee isiniinan jedha. Bakka jirtanitti rabbiin waan jabaate yerootti isiniif laaffisu. Lafa yaadanii yerootti isin ga'u isiniif haa ta'u jiini ramadaanaa ji'a milkii qabu isiniif haa ta'u isiniinan jedha. Akkanumallee obboloota keenya biyya Arabaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaaf dararamaa jiran guyyaatti rabbiin isaanii isa isaan qabe isaaniif laaffisee isaaniin immoo isaan baasee sagalee gammachuu nuyin immoo nu ageessisu nuuf haa ta'u jiini ramadaanaa ji'a milkii. Ji'atti waan jabaate isinii laafee waan isin karoorfattan fiixaan isinii ba'u isiniif haa ta'u nuuf haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Akkuma nagaan geessan nagaan hiikaa isaatiin isin haa ga'u isiniinan jedha. Bakka jirtan hundumatti nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Amantii garaagaraa yoo hordofne iyyuu oromummaan tokko nu taasisa. Baga geessan isiniinan jedha. Isinan jaaladha, isinan kabaja. Nagaanaaf ta'a.